Shama harka fuune hordoftoota keenya martinuu bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa ga'u isiniin jenna. Akkuma beektan gaa sagantaan daawwannaa yookaan sagantaan daawwii keenya akkuma itti fufetti jira. Godina keenya keessa yookaan gara ba'a Oromiyaa kanatti magaalota garaagaraa yookaan aanota garaagaraa fi iddoolee garaagaraa deemee isin gaafachuu fi akkasuma tokko tokko isaatis isin beeksisee isiniif ibsuudhaan daawwannaa garaagaraa godhaati hammaan dandeetti kaniin jiru. Har'a ammoo baha Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo lafa seenaatti kan argamu. Egaa kan na duubatti argaa jirtan kunis magaalaa Calanqooti. Ilaaltanii ni agartan jeeti kan inni yaadu. Magaalaan Calanqoo ammoo har'a waan hariyaan qabadhe isinii dhufe. Waan ani jechuu deemu kana hin beekan osoo hin taane tarii yaaduu dhabuu danda'an yaadanii hin jiran ta'a. Eenyu warrummaan as keessa jiru. Magaalaa Calanqoo akkuma magaalaa Adaree Biyyoo kaarra 5 qabdi. Kaarra 5 san tokko tokkoon isiniin haa beeksisume. Gara jiddugaleessa biyyaarraa daandiin asfaaltii guddaan dhufu ganda bakka jootiin tokko jee hogguu magaalaa Calanqoo seenu kaarra tokko akkasumatti of duratti itti fufee ammoo fuula dura isaatiin magaalaa Calanqoo bitaa fi mirgaan adda qoodee wala keessaan adda muree qotee yeroo fuulduratti qaceelee gara Calanqoo lolaatiin bahu kaarra lamadaati. Asiin seensa yoo jenneen achiin bahinsaa jechuudha. Yeroo gadi ol dhuftu ammoo sanis seensa jechuu ni dandeenya. Isaan immoo gara bitaa keenyaan kaarra gara Waayibar yookaan akkasuma dhoqqee nu geessutu jira. Sadii itti aansee ammoo gara Adaree Biyyoo qaceellee jirru karaa Gooroo isa jaamu karaa aanaa Gooroo Muxitti nama geessu magaalaa Calanqoo fi aanaa Meettaa keessaa karaa Gooroo Muxitti nama geessu kan itti fufu. Bahinsa Calanqoo lolaatii fi kan Gooroodhaa mirga keenyaan oloo deemee kan aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo irraa ba'ee gara aanaa Gooroo Muxitti deemu san jidduu immoo gaara tokko bitatti dhiisee gaara tokko mirgatti dhiisuudhaan jidduu tanaan kan seenu laga Harawoo yookaan ka'umsa Raammis mataa Raammis jaamuun kan beekamu maqaa lamaan yookaan Harawoo yookaan mataa Raammis jaamuun kan beekamutu jira. Kaarra 5 kana qabdii jechuudha Calanqoo. Kanaaf Calanqoo wajjin viidiyoo kanarraa haga tokko warri halaala jirtan wal bartanii jirtan jennee ni yaanna. Itti aansee immoo keessattis gaddeebinee magaalaa keessaan maal akka fakkaatu Calanqoo haga tokko kan isin daawwachiisnu ta'a. Nu faana tura. Yaada qabdan nuuf kaayaa. Warri aanaa Meettaa fi magaalaa Calanqoo fi naannoo kanaa kan biyya keessa jirtaniif kan biyya ala jirtanis mee wanni jenne kun sirrii moo sirrii miti kan jedhu mirkaneessaa as jalatti koomentii irratti yaada keessan ibsaadha. Akkasuma immoo warroonni magaalaa biraatii fi aanota garaagaraa akka isin daawwachiisnu barbaaddanis yaada keessan kaayaa hamma dandeenyetti isin daawwachiisna nu jajjabeessaa isin jenna. Chaayinaala Bareentoo Tuub sabskiraayib godhaadha. Mucaan kun keessanii qaxalee keessanii obboleessa keessanii guddisaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa.